gareen dadhabaan Moqaadishoo mootummaa Somaaliyaa jedhee oowwamuu fi gargaarsa raayyaa ittisaa Itoophiyaatiin teessoorra taa'u raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waggoota 15 oliif uummata Somaaliyaa fi mootummaa Somaaliyaa garee shororkeessaa Al-Shabaab irraa ittisaa ture humna nagaa kabachiisaa haaraa hundaa'u keessatti akka hirmaanne murteessuusaa ifatti labse. Waraana Itoophiyaa baaste waraana Masriin bakka buusuuf foolachaa kan jirtu Soomaaliyaan gorsa seexanummaa Misrii irraa fudhatteen gara qilee konkolaachuun ishii waan oolu miti. Itoophiyaa tuquun dura yeroo 10 irra deddeebii yaaduun akka barbaachisu gorsa gabaabaa Soomaaliyaa fi Misriif hiixatanii kan turan muummichi ministeera Itoophiyaa ejjennoon handaara galaanaaf qaban dhaabbataa ta'u irra deddeebiin ibsuun isaanii ni beekama. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa gama isaaniin humna waraanaa meeshaa ammayyaa gurguddaa hidhate gara Iizii bahaa biiftutti sochoosuun diggisii Gibxii fi Soomaaliyaa ho'aa ture bishaan qorraa itti naquun isaanii ni yaadatama. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii JSS odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Aga dhumaatti subscribe live gochuun waliin turaan affeerraa keenya. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa waraanni Itoophiyaa ergama deeggarsaa fi nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa haaraa hundaa'u keessaa ala ta'uu beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa 15 oliif Soomaaliyaa keessatti nagaa kabachiisuun hirmaataa kan ture yoo ta'u mootummaa Soomaaliyaa daangaa isaa keessaa akka ba'u irra deddeebiin gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Murtee Soomaaliyaa kanaaf ammoo sababni inni ijoon Itoophiyaan Somaalilaand kan walabummaa ishee labsatte waliin ulaa galaanaa argachuuf akkasumas beekamtii biyyummaa kennuuf walii galtee erga mallatteessitee boodadha. Pirezidaantiin biyyattii Itoophiyaa walabummaa sarbuudhaan himataa kan turan yoo ta'u aangoonni olaanoon Soomaaliyaa baatiiwwan darban Itoophiyaan loltoota ishee daangaa biyyattii keessa akka baaftu irra deddeebiin gaafachuun isaanii ni beekama. Maddi oduu mootummaa Soomaaliyaa Soonaa fi AFP akka gabaasanitti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa Abdul Kadir Muhammad Nuuri raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ergama itti aanuun ala ta'uu mirkaneessanii ergaa gamtaa Afrikaa bara haaraa amajjii keessa Soomaaliyaatti bobbaafamu keessa humnoonni Itoophiyaa akka hirmaanne ifatti mirkaneessanii. Murtee Soomaaliyaa kanaafis sababni isaa Itoophiyaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa sarbuu ishee ta'uu kaasuudhaan tarreen maqaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbeessuu gamtaa Afrikaa haaraa keessatti loltoota isaanii bobbaasanis dhiyeenyatti ifa akka ta'an ibsanii. Biyya waggoota 33 oliif bulchaa turte Somaalilaand akka qaama isaatti kan lakkaa'u mootummaan maraatan Moqaadishoo abjuun milkoofnee fi Soomaaliyaa biyyoota xixiqqoo ja'atti hiruu akka oolle xiinxaltoonni ni raagu. Itoophiyaa dabalatee loltoonni biyyoota gaafa Afrikaa fi baha Afrikaa waggootaaf gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaa keessatti bobba'anii turuun garee Al-Shabaab kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu waraana fi mootummaa Soomaaliyaa eegaa turuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan karaa gamtaa Afrikaatti loltoota 3,000 akkasumas waliigaltee mootummaa Soomaaliyaa waliin qabaniin ammoo loltoota gara 7,000tti dhiyaatanii kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti bobbaasuun akka argamtu ni beekama. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa Afgaafi TV irratti taasisaniin biyyoota Soomaaliyaa keessaa loltoota qaban keessaa haga ammaatti akkuma beeknu ergama gamtaa Afrikaa keessatti kan hin hirmaanne Itoophiyaa qofaadha jechuun murtee mootummaa isaanii beeksisanii. Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifteen waldhabdee keessa kan seenan biyyoonni lamaan waldhabdee isaanii cimaa deemuun sababii hidhaa guddichaatiin waggootaaf Itoophiyaa waliin wal gaarreeffannaa keessa kan galte Masriin karaa Soomaaliyaatiin jidduu galuun ishee gaafa Afrikaa keessatti muddama cimaa uume. Waldhabdeen Finfinnee fi Moqaadishoo gidduutti dhalate karaa nagaan furmaata akka argatuuf carraaqaa kan jirtu Turkiyyeen aangawoota biyyoota lamaanii walitti fiduun mariisistus waliigaltee malee adda galuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee malee adda ba'uun biyyoota lamaanii carraa guddaa kan baneef Gibxiin atattamaan waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin taasisuun meeshaa waraanaa fi loltoota gara Moqaadishootti dhangalaasuu itti fufte. Waraana nagaa kabachiiftota 7,000 haga 10,000tti tilmaamamu Soomaaliyaa keessaa kan qabdu Itoophiyaan waraana kana atattamaa Soomaaliyaa keessaa akka baaftu Moqaadishoon irra deddeebiin akeekkachiisaa jirti.
yaa ta'u malee Gibxii fi Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa taasisaniin waraanni Itoophiyaa guutummaa guututti Soomaaliyaa gadhiisee akka ba'uuf carraaqqii guddaa taasisaa kan jiran yoo ta'u, Itoophiyaan gama isheen baay'ina waraana Soomaaliyaa keessaa qabdu gara 22,000tti ol guddisuu isheetu himama. Ergama isaa xumuruuf jiini tokko qofti kan hafe humni nagaa kabachiiftota Atimis waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessaa ni ba'amoo hin ba'u. Waraanni Gibxii Soomaaliyaatti fe'amaa jiru waraana Itoophiyaa waliin yoo wal arge maaltu uumama kan jedhu baruuf yeroo ji'a tokko qofatu hafe. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga deemnutti akka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan adda baana.